السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 كبجمتوتا جالتمتوتا أردفتوتا يوتيوبي ماتي أبدسي نغان كيسن إسيني فبايتو سنين جدا كيستو شمرن بيا عربا يه مدام شنكرتوج እንዴት ናችሁ አላችሁልኝ የአረብ ሀገር ሴቶች ሻማ ናቸው የምንለው ዶክተር አብዱሴን ሀራ ጋፊፍ ዴቢ አጃኢባ ካን ኡመኒ ጉቱን እረትርማቱ ቀበተኒ ዱፈኔ ጅሩ ሸመረን ሁንዲ ከሰኑ በከ ሁንዳ ወልዋማ ቻሌንጂ ከነረቲ ወልፈልሚዳ ወልብረ ቀብደኒ አነከ ኮቲቲ ኮሜንቲ ከሰን ዱብሴተን ሰደርካ ከሰን ካውዳፍ ሙርቴሰን ጅራ ወጋሜ ቀቦዳ ክሪክሪ ሀራ ካይሮ ከሰተ ተኤን شمرن بيا عربا كيسا شمرن ببريدنان عملان وهندان صدركاتو قفا قبت بيا عربا كيسا ايسا كنجد الرتي دكتور عبد الحسين فالمي جبا گيسني بكته فلت انجرانا كوتي دبي نتو سعودي هتو اجولم باين كن وجنين كراكراتورن جرس فلنو جراجرو مي اسن شمرن بيا عربا جرتو كيسا بريدنان عملان duriyummaa dhiisuudhaan baay'inaan mana dalagaa yookiin mana xalabaa ta'anii dalagachuudhaan shamarran biyya eessaati jettanii yaaddu. Chaalenjii kana koomentii jalatti dhugaa wajjiniin dhiirri irratti hirmaattanii akka isin deebiftanuun barbaada. An akka kan kootti yoon amma isinitti be hundi keessanuu wal fixxu. Garuu isinitti munkoo dhumarran isinitti hima. An waan hin jedhe. Shamarran biyya Arabaa yeroo baay'ee nan faarsa. shamarran biyya arabaa shaamaa dheedheeta walitti qabeen hunda faarsa garuu biyya hunda keessa amma beeruutiin keessa shamarran baay'ee jirti baareeniin keessa shamarran baay'ee jirti kuweetiin keessa kuwaatariin keessa eddee baay'ee jiru suudaanii keessa illee shamarran oromoo babbareeddu baay'ee jiru garuu akka kana hunda keessa sadarkaa tokkoffaa kan qabatan eessa jedhee xiinxala hin nyaadhannu godhee gaggeessee odeeffannoo qabatamaa qabuunis irra gahee kan hin fidee dhufe shamarran eessaati jettanii yaaddu meebe tilmaamaa koomentii jalatti an isinittin himaa yaada kan kootis mormitanii lakkii akkana jechuudhaan utuu hin taane yaadaan mormitanii akkasin deebiftan hin barbaada an akka kootitti bareedinaan shamarran biyya arabaa keessaa shamarran yoon eessa jedhe nan fixinaa garuu isinis hundi keessanuu dhugaa irratti hundaatii biyya jirtan qofatti futuun taane haqa jirtu waan argaa jirtan amma fakkeenyaaf shamarran mana arabaa mana xalabaatii utuun bahii waggaa lama sadi turte yoo beeruutiin keessa jiraat biyyuma jirtu qofatti lakkii beeruuttu bareedduudha beeruuttu yookiin immoo bareedinaan bifaanis qashtummaadhaan sabboonummaadhaan oromummaadhaan waadanuudhaan madaala magaala kan namni sadarkaan namaa kennamuuf akka biyya arabaa guutuutti wanti kun xiinxalli godhan wanti ka'ame kun akka bareedinaatti shamarran biyya arabaa keessaa eessa tokkoffaa kana irratti deebistu bareedinaan isin kana deebistu sabboonummaa yookiin oromummaa gargaaruudhaan eessaa lama duuriyyummaa yookiin araba duuka baangaalii duuka jiraachuu dhiisuudhaan sadarkaa kan qabate eessa kan jedhu kana sadan isin koomentii jalatti barreessitu koomentii keessan isin sirriitti yaadatti kennitanii barreessitan kana addunyaa irratti dubbifama jechuudha. Bor TikTok keessatti nama kuma baay'een daawwatama viidiyoon kun viidiyoo Dr. Abduseen shamarraniif darajaa ka'anidha jechuudha. Xiinxalamee itti yaadamee nama ilaalu baay'ee jira jechuudha. Warra wajjiniin teenyee shamarran biyya Arabaa kun hin xiinxallaa barnu isin xiinxallaa. Anam akka kan kootitti dhugaa rabbiin dubbadhu. Dubbadhu na godha garuu isin sodaataa jira shamarran. Nam fixina akkamitti Abduseen yoo nama ka'ee Dubaay jedhe natti dachaatanii lakki Abdusee akkasii miti Dubaay miti lakki Abdusee Suudii miti lakki Kuweetii miti jedhu irra isin filattanii shamarran eessaatu eessarra sadarkaa tokkoffaa qabdi bareedinaan an akka kootitti Dubaay yaabbaxee fanda shamarran bareedinaan bifti maal godhare jechuu hin dandeessan bareedinaan akka biyya arabaatti sadarkaa tokkoffaarra kan hin kaa'e dhaabiidhaan qumata qiix minaamin shamarran Dubaay sadarkaa tokkoffaa qabattanii jirtu Abdusee biratti bareedinaan akka ijoollee biyya arabaatti gargaarsaan kan jedhuuf immoo eessa yoo jettan Suud Arabiyaan namumti itti madaalu hin jiru
gargaarsa maatii gargaaruu gargaarsa maskiida ijaarsisuu gargaarsa maalirratti shamarran biyya Suud Arabiyaati sharmuxummaa warra baangaalii wajjiniin jiraatu kan ammoo isintu filata'an akkana jedhe yoon dubbadhe natti dhaga'ama waan ta'eef sharmuxummaa yookiin warra baangaalii wajjiniin mana ijaazaa taa'uu didee jiraatu hundi keenya iyyuu hin beeknaa isin filattanii kaanaan warra kanaaf bor maqaa kenninee bareedinaan Dubaay sadarkaa tokkoffaa mana xalabaa ta'anii hojii dalagachuudhaaf immoo Beeruut biyya gatiinsi birriinsi illee rakkasa wayii ijoolleen miskiinni baay'een Beeruutiin keessa jirti kan mana xalabaatii hin baane akkam beekutti miskiinummaa mana xalabaatii bahuu dhiisuudhaan biyya Arabaa keessa ijoollee Beeruutiin jirtu sadarkaa lammaffaarra kaa'een jira tokkoffaarra kaa'een jira bareedinaan Dubaay tokkoffaarra kaa'amanus jarri baangaalii immoo hin jaallatu akka lubbuutti dhugaan jirtu kan amma erga bicuu gargaarsa kana goonee dhiirota biyyarraa isa ta'u eessarraa hin haala mijeessinee Dubaayitti dhiira erguu jalqabnee wanti kun dhaabbachuu jalqabeera jedhamaa jira baangaalii janajjanuu fi baangaalii duuka fiffiiganii ijaazaadhaa bahanii manni intini wajjiniin qabatanii jiraachuun Dubaayin keessa baay'atee ture dhugaa hundaa miti shamarran hundaa miti baay'inaan godhamaa ture amma garuu erga ijoolleen keenya dhaqanii salgiin illee godhatamuu jalqabee dhiisaniiru bareedina qofittiidhaan sadarkaa tokkoffaarra jirtu na biratti shamarran biyya Arabaa keessaa bareedinaan sadarkaa tokkoffaa qabdu obsirreessaatii waa hunda guutaa gargaarsa irrattis hirmaadhaa sadarkaa keessan hundaan tokkoffaa ta'uu qabdu sabboonummaadhaan immoo biyya Kwaatartu sadarkaa tokkoffaarra jirti sabboonummaadhaan Kwaatar sabboonummaa waa'ee oromummaa gargaarsa artiistota simatanii konsertii qopheessuudhaan Kwaatar irratti wanti dhufu hin jiru kaayiroo wantin keessan galchineef jarri akka Awurooppaatti waan ilaaluuf shamarran kaayiroo wantin filannoo kana keessan galchine jarri biyya Arabaa hin jedhamanu akka biyya dimokiraasii biyya UN jala jirtu biyya firiidamiidhaan jiraatan waan ta'eef shamarran biyya Arabaa mana xalabaa ta'anu kan ofitti ilaallata waan ta'eef irratti hirmaadhaa viidiyoo kana laayikii godhaa namni hundi irratti hirmaatee filannoo keessan isa dhugaa koomentii jalaa dubbisnee dhugoomsinee yaada kan koo mormuu dandeessu anamma bareedina qofittii irratti dhiyaadha bareedinaan Dubaay sadarkaa tokkoffaadha irratti hirmaadhe isin bareedinaaf waa hunda wal bira qabdanii sadarkaa keessan qucci godha utuu sobin waan hin qabne ofiif hin kennina warri Suudii of hin faarsinaa utuu waan hin qabneen warri Dubaayis of hin faarsinaa dhugaa jirtu lafa ka'a haqa keessan murteessinee bor tiiktookii nama 100,000 daawwatamu irratti isiniif filannoo kana dhiyeessina sadarkaa keessan galmaan geenyee xumurree galmee Dr. Abdusee irratti galmooftu isiniin jenna isin jaallatu Dr. Abdusee oh my god share godha